السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبليان كيا كبجم توتا فجالتم توتا أكم جرتن نجا جرتني إيجا بقى جراتن أما اللي ربي نمرتي سندير رب سنفات أسيسو هرلي سينا مية كينيا دا بقت دا من الراك اتفف نتها حقا دماتي نوجي ترى أسي منيليك لما فا منيليك باراكما توقو في دبا سديت في أفرتمي أفر أكلا كوسا أوروبا تلالاتي أبان إسا حيل ملكوت ساحل سلاسي كان جدمو يروسن شواب الشاتوري تيدروس بلچين سوتنان نواني توانو إسا جل أولچو يرو جل قبه موتي شواتس لولي انجفته أبان منيليكس باراكما توقو في دبا سديت في شنتميشن أكلا كوسا أوروبا لولو مخانا كيستي أجيفمي تيدروس إرقا أبان إسا دوئي ilma isaa minilikiin qabee gara maqadallaa geessee of bira teessise. Booda irratti minilik jalaa badee gara shawaa deebi'uu danda'ee jira. Waa'ee kana tana duraas dubbadheen ture. Haasofni itti na deebifnaaniin ammallee itti deebi'uuf dirqame. Minilik yeroo gara shawaa dhufu abbaan isaa duraan shawaa bulchaa waan tureef simannaa cimaa argatee jira. Kana booda bara 1865 ani mootii shawaati jedhee of beeksise. Haa ta'u malee Teediroos duunaan Yohaannis mootii Habashaa tahee waan jiruuf jidduu isaaniitti walitti bu'iinsi argame. Haa ta'u malee Minilikii fi Yohaannis waliigaltee waliif mallatteessanii turan. Akkaataan waliigaltee kana itti mallatteessan Yohaannis mootii Habashaa ta'ee biyya guutuu bulchuu, Minilik immoo naannoo shawaa qofa irratti bulchaa tahuu. Gaafa Yohaannis du'e ammoo Minilik mootii Habashaa tahuu irratti walii mallatteessan. Mallattoo kana kan mirkaneessaniin walitti soddoomuudhaan ilmi Yohaannis Ari'ayaa Sillaasee jedhamu intala Minilik Zawdituu jedhamtu fuudhuudhaan waliigalteen isaanii chaappadhaan dhahatanii mirkaneeffatan. Kana booda Minilik bulchaa shawaa qofa ta'ee taa'uu osoo hin taane gara naannoo kibba shawaa fuula isaa laalchisee lafa bal'ifatuuf jecha musliimoota loluu jalqabe. Meeshaa waraanaa hedduu kan Xaaliyaaniin isaaf kenniteen musliimoota lolaa ture. Bara 1889 akka lakkoofsa Awurooppaa Yohaannis harka waraana Suudaanii kan Mahadistoota jedhamuun ajjeefamnaan Minilik carraa kanatti fayyadamuudhaan akkuma waliigalteen isaan lamaanii itti murtaa'esanitti mootii Habashaa guutuu tahuu isaa beeksifatee booda atsee tahee muudame. Phaaphaasiin isa muudee Abuunaa Maatiyoos jedhamu eeboo lama itti kennee akkana jedheen: xiyyi ati qabatte qara haa ta'u, sootalli kee haa baroodu, warri kiristaana hin taane luka kee jalatti haa kufu, bara kumasi haa moosisu. Kana jechuun namoota amantii kee irra hin jirre fixi jedhamee eebbifame mootii moototaa tahee muudame jechuudha. Waraanni Ingiliz yeroo Teedroosin cabsee gara biyya ofii deebi'u meeshaa waraanaa Yohaannisitti dhiisee biraa deeme. Yohaannisis meeshaa waraanaa saniin musliimoota fixaa ture. Erga inni du'een boodas Minilik akkuma mootummaa isaa dhaale meeshaa waraanaa kanaa fi waraana isaatis waliin dhaalee ture. Ergasii meeshaa waraanaa kanatti fayyadamuudhaan musliimoota fixuu jalqabe. Musliimoota qofattis osoo hin gabaabbatin aangoo isaa jabeeffatuuf akkasuma lafa babal'ifatuuf naannolee aangoo isaa jala hin jirre hunda of jalatti deebisee biyya takkitti uumuuf ummatoota kibbaatti argaman kana akka Sidaamoo, Kafaa fi kana fakkaatan hunda lolaa ture. Ummatoonni kunniin meeshaa inni Awurooppaa irraa walitti qabate san waan hin qabneef hunda isaaniitu of jalatti deebisee to'annoo isaa jala oolchuun danda'amee jira. Haa ta'u malee meeshaa kanas qabaateef ummata muslimaa waraanan injifatuu waan hin danda'iniif tooftaa yookaan mala adda addaa barbaadate. Tooftaan isaa kunis isaanuma keessaa nama bitatee isaanuma waliin dhahuu yookaan walitti buusuu jalqabe. Keessattuu tooftaa akkanaa kan itti fayyadamaa ture ummata Oromoo irratti. Ummata Oromoo lolaan cabsuun hin danda'amu jechuu waan hubatee argeef tooftaa kanatti fayyadame. Akkuma namni hundi beeku Minilik Oromoo keessaa nama Goobanaa Daaccee jedhamu bitatee ture. Goobanni yeroo san sirna gadaatiin Oromoo akka bulchuuf filamee kan jiru yoo ta'u Minilik aangoo jeneraalummaa waraanaa guutuu siif kenna.
intala tiyyalee sitti heerumsiisa jedheeni wantoota akkanaa kanaan sobamee saba isaa kan sirna gadaatiin isa filatee ganee diinatti harka kennatee ummata Oromollee akka cabu taasise. haa ta'u malee booddeen nama ummata isaa ganuu salphina garmaleeti. Minilik ummata Oromoo cabsee arginaan namni saba isaa ganuu hin dadhabin ana ganuu hin dadhabu jechuudhaan goobanaa aangoo irraa ari'ee ture. kana booda goobanni intala isaa kan fuudhe malee homa tokkottu hin oolle. goobanni intala diinaa argatuuf jecha saba isaa akkanatti diina nyaachisuun isaa wallaala daangaa hin qabne ta'uun beekamaadha. haaluma wal fakkaatuun Minilik namoota akkanaa kanatti fayyadamuudhaan naannoo to'annaa isaa jala hin seenin to'annaa isaa jala oolchuu jalqabe. fakkeenyaaf naannoo Sidaamaa, Boorana, ummata Kafaa fi Baalee kan kana fakkaatan weeraree koloneeffatee jira. Jimma Abbaa Jifaar immoo harka kennachiisee gibira akka kafaltu dirqama irratti taasisee jira. Jimma Abbaa Jifaar mootummoota Islaamaa biyya keenya keessatti hundeeffaman keessaa tan booda irratti hundeeffamte mootummaa Jimma Abbaa Jifaariiti. akka barreessitoonni seenaa hedduun dubbatanitti ummanni Jimmaa duraan wasaniyyoota yookaan waaqeffattoota turan. jaarraa 19ffaa keessa daldaltoota muslimaatiin amantii Islaamaa qabatanii jiran. seerri bulchiinsa Jimmaa sirna aangoo waldhaalchisiinsaa ture. waldhaalchisiinsi kun hortee warra Diggoo Jaarsoo keessatti kan taasifamuudha. mootummoota isaanii keessaa mootiin beekamaan Abbaa Jifaar ture. maqaan Abbaa Jifaar Muhammad Daawud jedhama. maqaan isaanii Tulluudha warri jedhanis ni jiran. Abbaan Jifaar bara 1853 akka lakkoofsa Itoophiyaa akka dhalatan seenaa isaanii irraa hubatamee jira. maqaan qondaalummaa isaanii immoo Sultaana jedhama. Jimma bara mootummaa Abbaa Jifaar keessa baay'ee badhaatuu turte. beekumsaanis hedduu dagaagdee turte. Abbaan Jifaar ulamaa'ota ka'uu beektota Islaamatii fi barattoota diinii Islaamaa ni jaalatas ni gargaara. warroota naannoo biraa irraa baratuuf dhufanis ofitti qabee qubsiisa. ulamaa'ota Islaamaa ofitti dhiheessee kidmaa isaaniitiin dhaabata. sadarkaa guddaa irra isaaniif kenna. akka isaan ilmii yookaan beekumsaa fi kitaabota baasuu malee duniyaa dalaguuf hin yaaddofne mindaa isaanii godhaa ture. Abbaan Jifaar mootummaa Jimmaa mashyakaa qoodama 66tti qoode. hundi siituu aalima tokko tokko kan ittiin hogganamtu irratti godhee mashyakaa hunda keessattuu kalaawii yookaan mana barnoota Qur'aanaa hedduu ijaare. Abbaan Jifaar bara 1295 akka lakkoofsa Hijiraa bara 1878 akka lakkoofsa Awurooppaatti aangoo qabate. mootummaa Habashaatiinis walitti dhufeenya gaarii qaban. biyya bulchiinsa irrattis gargaarsa godhaafii ture. haa ta'u malee mootummaan Habashaa inni kun gahaa isaaniif hin taane. mootummaan Jimmaa to'annaa isaaniitiin alatti jiraachuun kan isaan hin gammachiifne ture. akkasuma mootummoota biraa to'annaa isaanii jala galchaan Jimmaanis akkasuma godhuu qabna jedhanii karoorfatan. sababuma kanaaf mootichi Habashaa Minilik mootummaa Jimmaa Abbaa Jifaar to'annaa isaa jala galchee akka gibira kennitu dirqamsiise. mootichi Habashaa Minilikii fi mootichi Abbaa Jifaar gibira kafaluu kana irratti walii galtee godhanii turan. haaluma walii galtee kanaan Jimma waggaa waggaan mootummaa Habashaatiif gibira kennaa turte. waggaatti birrii 200,000 mootummaa Habashaatii kafalaa turte. mootummaa Jimmaa dhabamsiisuufis gibira kana adaduma waggaatiin itti dabalaa turan. gibira kanas akkanatti kennanii nagahaan jiraatunis yeroo gabaabaa qofa ture. Abbaan Jifaar bara 1934 akka lakkoofsa Awurooppaatti erga du'een booda Hayila Sillaaseen carraa kanatti fayyadamuun walii galtee Abbaa Jifaar fi Minilik diigee naannoo Jimmaa akkuma naannoo biraa guutumaan guututti to'annaa Habashaa jala oolche. Abbaan Jifaar nama musliimoota biyya keenyatiif waan gaarii dabarsee biraa deemedha. namoonni biyya keenyaa hajjiif gara Makkaa yeroo deeman akka hin rakkanneef akkasuma ijoolleen isaanii achitti yoo baratan galaa akka hin dhabneef jecha magaalaa Makkaa keessatti mana yookaan gamoo tokko ijaarsanii waqfii godhanii
kennaa karaa rabbii keessatti kennamu ergaa abbaan kenne du'ellee mindaan isaa isaaf kan galu faayidaa ummataatiif oolchanii jiran. Garuu yeroo ammaa manni seena qabeessi kun bakka sanitti hin argamu. Manni kun masjiida guddaa Makka harama biratti galuu yookaan dhihoo waan taheef mootummaan Saudi Arabiyaa diigdee harama akka bal'atu taasistee turte. Maatii Abbaa Jifaaritiif iddoo biratti gamoo guddaa kan bakka buufameef ta'uun ni beekama. Haaluma Abbaan Jifaar waqfii godheen kafaltii malee faayidaa ummataatiif arjoomu. Namni lammii Itoophiyaa ta'e kamiyyuu yeroo hajjiif Makkaan deeme haga hajjii geeffatee gara biyya isaa deebi'utti kafaltii tokko malee gamoo kana keessa turuu danda'a. Mootiin Abbaa Jifaar umrii isaanii waggaa 72tti bara 1925 akka lakkoofsa Habashaa du'aan boqotan. Magaalaa Jimmaa fuuldura ganda jireen keessatti masgiida 40 jedhamu biratti awwaalaman. Mootiin Jimmaa inni xumuraa Abdullah Abbaa Joobir Al-Amiir Abbaa Duulaa Abbaa Jifaar jedhama. Mootiin xumuraa kun bara mootummaa Dargii keessa gara biyya Saudi Arabiyaa baqatee waggoota hedduu achi ture Makkatti du'e. Rabbiin rahmata isaa haa godhuuf. Mootichi kun nama gaarii kan beekumsa guddaa qabuu fi kitaabota hedduu barreessee jirudha. Kitaabota inni barreesse keessaa Minhalul Fakhaar fi Taarikhi Daggoo wa Banii Oromoo wa Jimmaa Abbaa Jifaar jedhama. Obboleeyyan kee har'aaf asumatti dhaabnaa. Seenaa dhufuu keessatti immoo Minilik naannoo Harar akkamitti to'annaa isaa jala oolchuu danda'e ka jedhu haga dhumaa wajjin ilaallaa nagaan nu turu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.